Hordoftoonni chaanala English for Oromia akkam jirtu? Leesanii lammaffaa kana keessatti waa'ee simple present tense baranna. Akkuma yaadattan egaa hordoftoota keenyaa barnoota keenya leesanii tokkoffaa keessatti waa'ee simple past tense gadi fageenyaan fakkeenyota adda addaa fudhannee ilaallee turre. Itti fufnee ammoo tensii isa lammaffaa simple present tense jedhu waliin ilaalla jechuudha. Turtiin keessan haga xumura barumsa keenyaatti chaanala English for Oromia jedhu waliin haa ta'u. Here we go. Welcome back, ladies and gentlemen. Meegaa hordoftoota keenyaa hiikaa tensii yookaan ibsituu yeroo simple present tense jedhu kanarraa haa kaanu. Afaan Ingiliffaa keessatti simple present tense jechuun tensota present tense jedhaman afran keessaa tokko ta'ee tokkoffaa irratti taateewwan general truths yookaan dhugaa ta'an ibsuuf itti gargaaramna. Lammaffaa irratti ammoo taateewwan repeatedly yookaan irra deddeebiin hojjetaman ibsuuf gargaaramna. Faayidaan simple present tense inni sadaffaa ammoo habitual action yookaan bartee namni tokko qabu ibsuuf itti gargaaramna. Afraffaa irrattis haasaa hima instruction yookaan ajaja kennuuf fayyadamnu keessatti tensii simple present tense jedhu kana fayyadamna jechuudha. Faayidaalee simple present tense afran kana egaa tokko tokkoon fakkeenya waliin gara boodaatti kan waliin ilaallu ta'a. Stay with English for Oromia. Okay guys, egaa verbiin yookaan gochaa agarsiiftuun himoota simple present tense qaban keessatti fayyadamnu kan V1 jedhaman yeroo ta'an akkuma barumsa keenya leesanii tokkoffaa keessatti barannetti V1 jechuunis egaa base formii jechoota Ingiliffaati yookaan ammoo karaa biraa V1 jechuun jechoota Ingiliffaa original ta'anii fi gara simple pastitti yookaan past participlitti hin jijjiiramne jechuudha. Bakka kanatti kan beekuu qabdan verbiin nuti simple present tense keessatti fayyadamnu maxxantuu ing jettu waan hin qabneef yookaan waan hin fayyadamneef taatee ammaa yookaan sa'a dubbachaa jirrutti dalagamaa jiru ibsuu hin danda'u. Fakkeenyaaf mucaan caalaa jedhamu biqiltuu dhaabaa jiraachuu isaa fuula dura keenyatti argaa jira yoo ta'e simple present tense fayyadamnee waan inni dalagaa jiru sana ibsuu hin dandeenyu. Kan nuti fayyadamuu dandeenyu tense present continuous tense jedhutu jira. Isa immoo gara fuulduraatti ni baranna. Kanaaf ing formii simple present tense keessatti hin fayyadamnu jechuudha. You need to keep this in mind. Itti dabalees egaa hordoftoota keenya haasaa yookaan barreeffama hima Ingiliffaa keenya irratti hundaa'ee jechoonni verbii nuti simple present tense keessatti fayyadamnu suffix yookaan maxxantuu duubaa s jedhuu fi es jedhu fudhachuu ni danda'u. Fakkeenyaaf himoota simple present fayyadamuudhaan uumaman kan akka Gemeda lives in Ambo, she loves him a lot, Howie makes a good coffee jedhanii fi kanneen kana fakkaatan akka fakkeenyaatti fudhachuu ni dandeenya. Egaa akkuma isinis agartan fakkeenya tokkoffaa keessatti Gemeda lives in Ambo jedha. Verbiin yookaan V1 jecha live jedhu ta'ee maxxantuu duubaa s jedhu fudhateera jechuudha. Fakkeenya lammaffaa keessatti immoo she loves him a lot kan jedhu arganna.
Hima kana keessatti verbiin yookaan V1 jecha love jedhudha. Innis maxxantuu S jettu fudhateera jechuudha. Hima sadaffaa keessattis hawwii makes coffee kan jedhu agarra. Hima kana keessatti verbiin yookaan V1 jecha make jedhu yeroo ta'u maxxantuu duubaa S jedhu akka fudhatee hubachuu dandeenya jechuudha. Himoota kanneen akka fakkeenyaatti ammaaf qabadhaatii gara boodaa irratti ammoo akkamitti simple present tense fayyadamuudhaan himoota Ingiliffaa uumuu akka dandeenyuu fi seerota maxxantuu duubaa akkamii V1 yookaan verbii simple present tense keessatti fayyadamnu irratti dabaluu qabnu seerota tokko tokko waliin ilaalla jechuudha. Hordoftoonni chaanaala kanaas egaa viidiyoo barumsaa keenya yeroo daawwattan nootii qabachaa otoo deemtanii gaariidha jenna. Kun ammoo waan barattan main pointii isaa yaadachuuf isin gargaara waan ta'eef jechuudha. Let's keep going with our lesson. Welcome back guys. Egaa formiin yookaan formulaan hima Ingiliffaa simple present tense qabu tokko ittiin uumuu dandeenyu lakkoofsaan sadan tokkotu jiru. Inni tokkoffaas kan subject plus V1 plus S or ES kan jedhan maxxantu jechuudha. Plus object kan jedhudha. Asirratti hordoftoonni keenya hin dagatinaa V1 jechuun base formii jecha Ingiliffaati. Yookaan ammoo karaa biraa V1 jechuun jecha Ingiliffaa oriijinaala ta'ee fi gara simple pastitti hin jijjiiramne jechuudha. Mee formulaa jalqabaa kanaaf fakkeenya tokko fudhannee waliin haa ilaallu. Fakkeenyichis hima Hawwii likes to watch movie kan jedhudha. Hima fakkeenyaa kana keessattis akkuma formulaa jalqabaa irraa agarrutti hawwiin akka subjectitti jechi likes jedhu akka V1tti fi jechi movie jedhu ammoo akka objectitti fudhatama jechuudha. Egaa yeroo jecha Ingiliffaa V1 yookaan verbii ta'e hima Ingiliffaa tokko uumuuf fayyadamnu haala nuti hima sana uumnu irratti hundaa'e verbiin nuti himicha keessatti fayyadamnu maxxantuu duubaa S kan jettuu fi ES warreen jedhaman fudhachuu dhiisuus akka danda'u qalbeeffachuun barbaachisaadha. Mee yaadni kun akka sirriitti isinii galuuf himoota fakkeenyaa sadan tokko fudhannee haa ilaallu. Isaanis inni tokkoffaa the sun rises in the east kan jedhudha. Inni lammaffaa ammoo born to brush her teeth twice a day kan jedhudha. Inni sadaffaa ammoo do they go to school kan jedhudha. Hima fakkeenyaa tokkoffaa keessatti verbiin yookaan V1 jecha rise jedhudha. Jechi rise jedhu kunis suffix yookaan maxxantuu duubaa S jedhu fudhateera jechuudha. Rises ta'ee galee jira. Dabalataanis egaa hima Ingiliffaa lammaffaa kana keessatti V1 jecha brush jedhu yeroo ta'u maxxantuu duubaa ES jedhu fudhachuudhaan brush kan jedhu ta'ee hima lammaffaa kana keessa galeera jechuudha. Kunis kan agarsiisu daily action kan jedhamu san jechuudha. Hima fakkeenyaa sadaffaa kana keessatti ammoo egaa akkuma isinis agartan V1 yookaan verbiin jecha go jedhu ta'a. Jechi go jedhu kunis maxxantuu duubaa S fi ES jedhaman hin qabu. Kunis egaa kan agarsiisu verbiin yookaan gochaa agarsiiftuun simple present tense keessatti fayyadamnu maxxantuu duubaa S fi ES jedhaman qabaachuus qabaachuu dhiisuus akka danda'udha jechuudha. Asirratti hordoftoonni keenya akka seeraatti kan qalbeeffachuu qabdani yoo subjectiin hima simple presentii keessatti fayyadamnu third person singularii ta'e maxxantuu S fi ES jedhaman verbii yookaan gochaa agarsiiftuu hima Ingiliffaa uumnu keessatti fayyadamnu irratti dabaluu qabna yookaan dabaluun dirqamadha jechuudha.
Egaa akkuma yaadattan third person singular jechuunis akkuma isinis beektan saabjektii kanneen akka he, she jedhanfaadha. Egaa hima Ingiliffaa simple presentii uumnu keessatti yoo saabjektiin he fi she jedhan jiraatan verbii nuti himicha keessatti fayyadamnu irratti maxxantuu duubaa s jettuu fi es jettu dabaluun dirqama ta'a jechuudha. Fakkeenyota hima sadan kana dura ilaalle irratti daballee himoota fakkeenya dabalataa nuuf ta'an kan akka she wants to be a doctor, he plays football very well jedhan dabaluu ni dandeenya. Himoonni kunneenis egaa verboota maxxantuu duubaa qaban kan wants jedhuu fi plays jedhu of keessaa qabu. Moreover, jecha Ingiliffaa it jedhu third person singularii ta'ee akka pronouniitti kan fayyadamnudha. Jecha it jedhu kana yeroo baay'ee Ingiliffa keessatti fayyadamtu yookaan namni ni fayyadama jechuudha. Jecha Ingiliffaa it jedhu kanas egaa yeroo hima simple present tense qabu uumuuf itti fayyadamnu V1 jecha it jedhu kana waliin fayyadamnu irratti maxxantuu duubaa s jettuu dabaluu qabna. Fakkeenyaaf egaa it says jenna malee it say hin jennu. Ammas it makes jenna malee it make hin jennu. Kana jechuun dogoggora jechuudha. Egaa hordoftoota keenya akka seera afaan Ingiliffaatti kan qalbeeffachuu qabdan jecha it jedhu booda verbiin dhufu suffix yookaan maxxantuu duubaa s jedhu dabalachuun dirqama jechuudha. You need to keep this point in mind. We push. Then some of become third. Then we have just some of runners or three. Then I push, then some of have effort, then I come back. Then I hope at the finishing line. Then after 2 kilometers more, I now to win because I have a sprint. I have a force. Yes. You had the strength to sprint at the end. Yes. Welcome back, ladies and gentlemen. Egaa hordoftoota keenya simple present tense keessatti dabalataan kan beekuu qabdan hima simple present tense qabu tokko yeroo uumnu saabjektiin nuti fayyadamnu kan akka you, we, they jedhanii fi maqoolee yookaan saabjektii plural ta'an kamuu yoo ta'e V1 fayyadamnu irratti maxxantuu duubaa S fi ES jedhaman dabaluun nu hin barbaachisu yookaan hin daballu jechuudha. Jecha akka verbiitti fayyadamuuf yaanne sana maxxantuu duubaa tokko malee fayyadamuu ni dandeenya. We're free to use the original word without any suffix. In addition, akkuma barumsa keenya vocabulary study tokkoffaa keessatti barannetti jechi Ingiliffaa you jedhu second person singularis, second person pluralis akka ta'uu danda'u barannee jira. Kana ni yaadattu jedheetiin abradha. Yaada kanaafis egaa hordoftoota keenya himoota fakkeenyaa tokko you make a good coffee, lama they go to school every day, sadi we play basketball on Mondays jedhan kennuu ni dandeenya. Himoota simple present tense fayyadaman sadan kana keessatti egaa akkuma isinis agartan verboonni make, go fi play jedhan maxxantuu duubaa s fi es jedhaman akka hin qabne qalbeeffachuun barbaachisaadha. Himoonni fakkeenyaa kunneenis kan agarsiisan you makes, they goes, we plays jedhanii hima Ingiliffaa tokko dubbachuu eegaluun dogoggora akka ta'edha jechuudha. You need to keep this point in mind. Itti dabalees egaa hordoftoota keenya seerri biraa sammuutti qabachuu qabdan verbiin yookaan gochaa agarsiiftuun hima simple present tense qabuu fi
Subjectiin himicha keessa jiru ammoo third person singularii ta'e tokko keessatti fayyadamnu yoo qubeen dhumaa qubee dubbifamaa yaa yookaan waay jedhu ta'ee jechoota akkasii maxxantuu duubaa itti daballee simple present tense keessatti fayyadamuudhaaf qubee yaa yookaan waay jedhu haqnee maxxantuu duubaa ies jedhu itti daballe jechuudha. Fakkeenyaafis jechoota akka dry, try, cry jedhanii fi kanneen kana fakkaatan simple present tense keessatti akka V1tti yookaan verbitti fayyadamuudhaaf qubee dubbifamaa yaa yookaan yaa jedhu balleessuudhaan maxxantuu duubaa ies jedhuun bakka buusna jechuudha. Jechoota sadan kanas kan dry jedhu dries, kan try jedhu tries fi kan carry jedhu ammoo carries goonee tense simple present tense jedhu kana keessatti fayyadamne jechuudha. Mee jechoota akka verbiitti gargaaran sadan kana fayyadamuudhaan himoota simple present tense qaban tokko haa uumnu. Isaanis tokkoffaa jecha dry jedhu fayyadamuudhaan hima fakkeenyaa if you put wet clothes in a sunny area it dries kan jedhudha. Akka hima fakkeenya kanaattis uffata jiidhaa yoo bakka aduun jiru keenye akka goguu danda'u dubbata. Kun ammoo egaa akkuma beektan general truths kan jedhu ta'a jechuudha. Fakkeenya lammaffaa irratti ammoo jecha try jedhu fayyadamuudhaan hima fakkeenyaa he tries to be a good person kan jedhu kennuu ni dandeenya. Sadaffaa irratti ammoo jecha carries jedhu fayyadamuudhaan hima fakkeenyaa Howie usually carries her little brother after school jedhu kennuu ni dandeenya. Kunis Hawwiin yeroo baay'ee mana barumsaa irraa galtee obboleessa ishee isa xiqqaa akka baattu agarsiisa. Kun ammoo egaa faayidaa simple present tense taatee irra deddeebi'amee dalagamu yookaan repeated action kan jedhu sana agarsiisa jechuudha. Dabalataanis jechoota qubee vowel yookaan dubbifamaa yaa jedhuun xumuraman akka V1tti simple present keessatti fayyadamuudhaaf maxxantuudhuma duubaa s jettu itti dabaluun gahaadha. Akka fakkeenyaattis jechoota play, enjoy, stay jedhanii fi kanneen kana fakkaatan maxxantuu duubaa s jettu itti dabaluudhaan tense simple present tense jedhu kana keessatti akka V1tti fayyadamuu ni dandeenya jechuudha. Jechoota sadan kana fayyadamuudhaanis himoota fakkeenyaa simple present tense qaban kan akka tokko he plays football every day, lama she enjoys regular exercise fi sadaffaa ammoo Badaasaa buys his wife a red rose once in a month kan jedhan akka fakkeenyaatti kennuu ni dandeenya jechuudha. Okay guys, before going into the next use of simple present tense, there is another important rule you need to keep in mind, and that is V1 yookaan verbiin nuti hima simple present tense qabu tokko keessatti fayyadamuu barbaannu tokko yoo qubee o, cha, sha qabatee jecha sana akka V1tti fayyadamuudhaaf suffix yookaan maxxantuu duubaa es jettu itti dabaluu qabna. Fakkeenyaaf jechoota akka do, teach, finish jedhaman verbii goonee hima simple present tense qabu tokko keessatti yoo fayyadamuu barbaanne maxxantuu duubaa es jettu itti dabaluun dirqama ta'a jechuudha. Akka seera kanaatti egaa jechoota akka verbiitti fayyadamnu qubeedhumaa isaanii yoo o, cha, shaa ta'e maxxantuu duubaa es jedhan fudhatu jechuudha.
jechoota sadan kanaanis himoota fakkeenyaa simple present tense qaban kan akka tokko Bontu doesn't watch TV except on Sundays. Lama, he teaches us English language every weekend. Fi sadaffaa immoo she normally finishes her assignment on time. Jedhan akka fakkeenyaatti kennuu ni dandeenya. Egaa hordoftoota keenya jechoonni kan akka always, normally, usually, often, sometimes, seldom, never, every day, every week, every month jedhan fa'aa hima simple present tense fayyadamuudhaan ijaarame keessatti fayyadamuun kan baratamedha. Sababni isaas jechoonni kunneen simple present tense agarsiisu jechuudha. They are the words that indicate simple present tense, and you guys need to bear those important rules and words in mind. In a day, you will see in dream, but sometimes just I'm finishing, I am coming first, I cannot catch the line, but I coming. When I wake up, I'm doing a dream. That time, I will see many times, you know. Okay guys, formulaan yookaan formiin inni lammaffaa hima Ingiliffaa simple present tense qabu tokko ittiin uumuu dandeenyu ammoo kan subject plus don't yookaan doesn't plus v1 plus object kan jedhudha. Formii simple present tense kana kan fayyadamnus egaa hordoftoota keenya yaada negative yookaan yaada negatiivaa dubbachuu yookaan ibsuu yoo barbaannedha jechuudha. Mee formulaa lammaffaa kanaaf hima fakkeenyaa tokko fudhannee haa ilaallu. Innis I don't play video games kan jedhudha. Hima kana keessatti egaa akkuma formii lammaffaa irraa agarrutti I'n yookaan subjectiin I jedhamu hima kana keessa kan jiru akka subjectiitti fudhatama jechuudha. Jechi play jedhu akka v1tti yookaan verbiitti fudhatama. Jechi video games jedhu ammoo akka objectiitti fudhatama jechuudha. Simple present tense fayyadamuudhaan yaada negatiivaa tokko ibsuuf yeroo barbaannu structure yookaan formulaa subject plus don't yookaan doesn't plus v1 plus object jedhu kana fayyadamna jechuudha. Okay guys, formulaan yookaan formiin inni sadaffaa hima Ingiliffaa simple present tense qabu tokko ittiin uumuu dandeenyu ammoo kan do yookaan does plus subject plus v1 jedhee itti fufudha. Bakka kanatti objectiis yookaan jechoota kaan hima sana jabeessuu danda'an v1 booda itti dabaluu dandeenya. Formii simple present tense kana fayyadamuudhaanis hima gaaffii qabu yeroo uumuu barbaannu structure yookaan formulaa do yookaan does plus subject plus v1 jedhu kana fayyadamna jechuudha. Mee yaadni formulaa kana akka sirriitti isinii galuuf hima fakkeenyaa tokko fudhannee haa ilaallu. Innis do you like me kan jedhudha. Hima fakkeenyaa kana keessattis egaa akkuma isin agartan jechi you jedhu akka subjectiitti, jechi like jedhu akka v1tti yookaan verbiitti jechuudha. Jechi me jedhu ammoo akka objectiitti fudhatama jechuudha. Fast, Emperor. I'm happy for that. Can I kiss your feet? Oh. Oh, thank you. Bit smelly. Oh, sure. I was just kidding about your feet. Yeah. I know. Now I understand. Don't worry. I'm sorry, Your Majesty. Welcome back, ladies and gentlemen. Egaa haasaa hima Ingiliffaa goonu keessatti yookaan
barreeffama barreessinu keessatti tensii simple present tense jedhu kana kan fayyadamnu tokkoffaa wantoota fact yookaan taatee haqaa fi dhugaa ta'e tokko ibsuuf yeroo barbaannu simple present tense fayyadamna jechuudha. Innis wantoota general truths jedhaman jechuudha. Mee faayidaa simple present tense tokkoffaa kanaaf himoota fakkeenya nu ta'uu danda'an fudhannee ilaallu. Inni tokkoffaas akkas jedha. The president of the USA lives in the White House kan jedhudha. Akkuma isinis agartan egaa himni fakkeenyaa kun pirezidaantiin Ameerikaa White House yookaan mana halluu adii jedhamu keessa akka jiraatu dubbata. Kun ammoo egaa general truths yookaan dhugaa lafa jirudha. Namni hundumtuu pirezidaantiin Ameerikaa akka White House keessa jiraatu ni beeka. Fakkeenyaaf pirezidaantonni Ameerikaa darbanii fi pirezidaantiin Ameerikaa ammaa Mr. Joe Biden jechuudha White House keessa akka jiraatan hunduu waan beekaniif general truths kana ibsuudhaaf simple present tense fayyadamna jechuudha. Next himni fakkeenyaa kunis egaa V1 yookaan base word lives jedhu of keessaa qaba. Kun ammoo kan agarsiisu himni fakkeenyaa kun simple present tense akka fayyadamudha jechuudha yookaan akka ta'edha jechuudha. Osoo hima kana keessatti bakka verbii lives jedhu V2 yookaan simple past lived jedhu gashinee himni kun simple present tense irraa gara simple past tensetti jijjiirama. Isinis egaa karaa salphaa ta'e kana fayyadamuudhaan bakka V1 V2 buusuudhaan himoota simple present tense ta'an gara simple past tensetti jijjiiruu fi himoota simple past tense ta'an ammoo bakka V2 jettu V1 buusuudhaan wal jijjiiruu ni dandeessu jechuudha. Himni simple present tense dhaan uumamee fi akka fakkeenyaatti fudhanne kunis gara hima simple past tense qabutti yeroo jijjiiramu akkas jedha. The president of the USA lived in the White House kan jedhu ta'a. Kunis egaa verbiidhuma V1 jedhu gara V2tti jijjiiruudhaan karaa salphaa himoota simple present tense fi simple past tense qaban wal jijjiiruu akka dandeenyu nutti agarsiisa. Egaa tense simple future tense jedhus karaa wal fakkaataan jijjiirraa. Waa'ee simple future tense ammoo barumsa keenya leessanii sadaffaa keessatti bal'inaan kan ilaallu ta'a. Ammaaf yaadni simple present tense gara simple past tensetti jijjiiruu fi deebisee ammoo simple past tense gara simple present tensetti jijjiiruu jedhu kun barbaachiftuu waan taateef sammuutti qabachuun barbaachisaadha. Okay guys, faayidaan lammaffaa simple present tensein qabu ammoo wantoota yookaan taateewwan irra deddeebi'anii yookaan repeatedly hojjetaman ibsuuf fayyadamna. Mee yaadni isaa akka isinii galuuf fakkeenyota lamaan tokko fudhannee ilaallu. Fakkeenyi jalqabaa we catch the bus every morning kan jedhudha. Egaa akkuma hima fakkeenya jalqabaa kanarraa agartan namoonni hima kana dubbatan yeroo hunda ganama konkolaataa baasii qabatanii akka gara barbaadanitti deeman ibsanii jiru. Kunis egaa taatee guyyaa guyyaatti irra deddeebi'amee dalagamu ibsaa akka jiru agarsiisa jechuudha. Which is a repeated action. Verbiin yookaan V1 himicha keessatti agarrus kan catch jedhudha. Asirratti kan yaadachuu qabdanis verbii catch jedhu kanarratti maxxantuu duubaa yookaan saafeksii S fi ES jedhaman hin daballee sababni isaas saabjektiin hima we catch the bus every morning jedhu keessatti saabjektiin keenya maalidha? We kan jettudha jechuudha. Saabjektota plural ta'aniif verbii yeroo fayyadamnu maxxantuu duubaa itti dabaluu nu hin barbaachisu.
Kanammoo daqiiqaa xiqqoon dura kan ilaalle ta'uu keenya yaadachuu qabdu jechuudha. Mee hima fakkeenya lammaffaa ammoo haa ilaallu. Innis Chala always forgets his wallet kan jedhudha. Himni kun V1 yookaan verbii forgets jedhu of keessaa qaba. Hima simple present tense ta'e kana karaa salphaa gara simple pastiitti jijjiiruuf verbii forget jedhu gara simple pastii forgot jedhutti jijjiiruun gahaadha. Himni kunis egaa Caalaan yeroo hunda waaleetii yookaan boorsaa kiishaa isa akka fudhachuu dagatu yookaan irraanfatu dubbata. Kunis kan agarsiisu egaa wantoota irra deddeebi'anii dalagaman ibsuuf simple present tense fayyadamuu akka dandeenyudha yookaan akka qabnudha jechuudha. Okay guys, faayidaan sadaffaa simple present tense'n qabu ammoo habitual action yookaan taatee bartee ta'e tokko ibsuu keessatti. Mee yaadni faayidaa sadaffaa kanaa akka sirriitti isinii galuuf himoota fakkeenyaa nuu ta'uu danda'an lamaan tokko fudhannee ilaallu. Inni jalqabaas Girmaa smokes cigarette kan jedhudha. Fakkeenya kana keessatti namni Girmaa jedhamu akka sijaaraa xuuxuu dubbata. Nama Girmaa jedhamuuf egaa sijaaraa xuuxuun bartee yookaan amala itti ta'ee jira. Girmaa drinks alcohol hima jedhus akka fakkeenyaatti yookaan akka fakkeenya habitual actionitti kennuu ni dandeenya. Egaa hima Girmaa smokes cigarette jedhu keessatti verbii yookaan V1 smokes jedhutu jira. Mee hima fakkeenya lammaffaa simple present tense qabuu fi habitual actionii agarsiisuu haa ilaallu. Innis Chaltu drinks coffee in the morning kan jedhudha. Hima fakkeenya lammaffaa kana keessatti egaa hordoftoota keenyaa mucayyoon Caaltuu jedhamtu bartee yookaan amala sa'a ganama irratti buna dhuguu akka qabdu dubbata. Kun ammoo taatee baratame yookaan habitual action kan jedhu agarsiisa. Verbiin yookaan V1 hima fakkeenyaa kana keessa jirus kan drinks jedhu jechuudha. Welcome back guys. Faayidaan afuraffaa simple present tense'n qabu ammoo egaa instruction yookaan ajaja kennuu keessatti. Mee hima kana akka fakkeenyaatti waliin haa ilaallu. Innis you should eat your breakfast kan jedhudha. Himni fakkeenyaa kunis namni himichi itti dubbatame sun ciree isaa akka nyaatu instructioniin yookaan ajajni kennameefii akka jiru dubbata. Verbiin yookaan V1 himicha keessatti fayyadamnes kan eat jedhudha jechuudha. Mee hima fakkeenya lammaffaa kana ammoo haa ilaallu. Innis turn left and go straight on kan jedhudha. Himni fakkeenyaa kunis egaa kan dubbatame nama karaa bakka tokko itti dhaqan wallaalee gaafateef karaa agarsiisuuf jechuudha. Ajaja gara bitaatti goriitii karaa qajeelaa qabadhuu deemi jedhu kennameefii jechuudha. Kun ammoo instruction of direction kan jedhu ta'a jechuudha. Mee akka gaaffitti verbii yookaan V1 hima fakkeenyaa turn left and go straight on jedhu keessatti fayyadamne adda baasaa. Deebii keessanis bakka yaadaa yookaan komentii jalatti nuuf barreessuu hin dagatina. Hordoftoota chaanaalaa English for Oromia barumsa keenya leesanii lammaffaa kana guduunfuudhaaf egaa dhumarratti kan sammuutti qabachuu qabdan tensiin simple present tense jedhamu faayidaalee afran fakkeenya waliin ilaalle keessatti fayyadamna malee simple present tense taatee amma ta'aa jiru ibsuuf fayyadamuu hin dandeenyu.
Taatee amma ta'aa jiru ibsuudhaaf present continuous tense kan jedhu fayyadamna. Fakkeenyaaf yoo mucaan roobaa jedhamu kubbaa miilaa taphachaa jira ta'e present continuous tense fayyadamuudhaan roobaa is playing football jenna malee simple present tense fayyadamuudhaan taatee amma dalagamaa jiru kana roobaa plays football jechuun doggoraa. You need to keep this in mind. Egaa hordoftoota chaanaalaa English for Oromia barumsa keenya leesanii lammaffaa kana keessatti waa'ee simple present tense ilaallee jira. Leesanii sadaffaa keessatti ammoo waa'ee simple future tense barannaa. Yaadaa fi gaaffii teensota Ingiliffaa 12 irratti qabdan kamuu nuuf erguu ni dandeessu. Barumsoonni afaan Ingiliffaa chaanaalaa English for Oromia jedhu kanarratti torbeedhaan gadhiifamanis akka isin hin dabarreef subscribe gochuun hordofaa. Barumsa keenya leesanii lammaffaa kana irraa waa barattaniittu jennee abdannaa. Haga leesanii sadaffaattis barumsa leesanii lammaffaa kana keessatti wantoota barattan qayyabachaa akka nu eegdan isin yaadachiifna yookaan isin beeksifnaa. Take care. Broken and battered, open and shattered. Since you've been gone, I feel like nothing matters. Pull out my camera, I'm looking at you. I should've known I was lucky to have you. Too inconsistent, too much is missing. You told me that you were sick of the distance. You started bitching, I wouldn't listen. Now that you're gone, I just keep reminiscing. I'm rolling with models, I swear to the baddest. We start with hello, then end up on my mattress. But they only want me because of my status. My money and fame is the thing that attracts them. I know it, don't think I don't notice. But my only motive is my heart is broken. I don't think I'm coping with all these emotions. Just look how I wrote this.